Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Tibbana humna addaa naannolee bifa haaraan ijaaruun wal qabatee biyyattii keessatti yaadoti fiixee faallaatiin dhaabbatan gaggeeffamaatti jiru. Kana irratti waan qindeeffanne qabna. Haga xumuraatti nu waliin tura. Humni addaa yeroo jalqabaatiif kan biyyattii keessatti hundaa'e akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1988tti poolisii addaa naannoo Somaalee yoo ta'u, humni addaa kunis kan hundeeffame wal waraansa adda bilisa baasaa Ogaadenii fi Alshabaab waliin tureenidha. Isaan booda ammoo naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti achiinis naannolee biraattis adeemsichi kan babal'ate. Dhimmoota ijaarsa humna addaa waliin ka'an keessaa tokko bu'uura seeraati. Seerri Itoophiyaa keewwata 52 aangoo fi itti gaafatamummaa naannolee labsa. Keewwaticha kana jalattis naannoleen humna poolisii naannoo isaanii ni ijaaru, ni hoogganu, nageenyaa fi tasgabbii naannoo isaanii ni eegsifatu jedha. Haa ta'u malee keewwatichi hiika adda addaatiif saaqaa ta'uun illee in himama. Keewwatichi poolisii idileetiin alatti naannoleen poolisii biraa akka ijaaranii fi bobbaasaniif ni heeyyama jedhanii kan amanan jiru. Gama biraatiin ammoo lakkii keewwatichi kan jedhu naannoleen poolisiidhuma idileetti fayyadamuun nageenyaa fi tasgabbee isaanii akka kabachiifatan kan jedhudha kanneen jedhanis in jiru. Walumaa galatti ajjeechaaf dararaa naannolee biyyattii keessatti mudatan waliin wal qabatee gochiiwwan kunneen humnoota addaa naannoleetiin raawwatamuu gabaasoti ba'aa turan ni eeru. Akka agarsiistuuttis poolisiin addaa naannoo Somaalee yeroo Abdiillee pirezidantii naannichaa turetti yeroo garaagaraatti daangaa Oromiyaatti ce'uun haleellaa raawwachaa tureera. Muummeen ministeeraa Abiy aangootti erga dhufaniitiin boodas humni addaa Somaalee kun caamsaa 23 fi 24 bara 2020tti gandoota ollaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Cinaaqsan keessatti namoota 5 ajjeesuun manneen jireenyaa 50 kan gube yoo ta'u, haalli kunis jiraattonni mana isaanii dhiisanii lubbuuf akka baqatan taasiseera jechuun Amnesty International ibsa baaseen ifoomsee kan ture ta'uunis ni yaadatama. Humnoonni addaa Amaaraa humna Alidilee Faannoo jedhamu kan hidhatee naannicha keessa socho'u waliin ta'uudhaan uummata Oromoo Kamisee fi Qimaanti irratti ajjeechaa jumlaa dabalatee gochawwan suukanneessoo hedduu raawwachaa kan turee fi itti jiru ta'uunis gabaafamaa tureera. Keessattuu ajjeechaa fi gochawwan suukanneessoo sabummaa irratti xiyyeeffatan yeroo garaagaraatti naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif humnoonni addaa Oromiyaa, Amaaraa fi Somaalee adda durummaan himatamu. Ajjeechaan jumlaa abbootii karrayyuu irratti raawwataman humna addaa Oromiyaan raawwatamuu fi haleellaaf ajjeechaa dhiyeenya lixa Oromiyaatti godinoota Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwatamaniinis humni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamu humna addaa Amaaraa waliin ta'uun lammiilee nagaa irratti raawwachuus Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ifoomsee ture. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa kan ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa jenna. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.